Hello, Abshar. Oh, naannoo keessan dhufeen jira. Iddoo itti wal agarru bosona sana keessatti. dhufaan jira. Suuta jedhiitii bosonuma sana keessatti beektu achitti asii egaa waan jiru hundumaa sitti himaa waan asitti kennus hin jira. Tole. Achitti asii egaa raate kottama. Tole. Tole. Barsiisa. Otoo teacher. Har'a maaliifan si barbaade beektaa? Waa'ee dhimma koo faana wal qabate mana barumsaa keessa waan jirudha. Maal jechaa jiru mana barumsaatti waa'ee koo barsiisonni, barattoonni, namoonni, maatiin waan haasa'an qabu? Waa'ee kee maal? Waa'ee kee malee immoo maal odeessu? Yakka sana akka raawwadhetti amananii fudhatani moo wal falmiirra jiru? Yakka sana akka ati raawwatteetti amananiillee fudhataniiru. Maal amma booda kana maleeyyuu buna dhuguu didaniiru. Waa'ee ma keessaniin bunni dhugamaa jira. Yoosuu malee mi'aawu jedhameera amma. Mi'eessituu bunaa na godhani ka. Dhimma ijoo tokkoon si mari'achiisuu barbaada. Tokkoffaa irratti mana barumsaatti barsoota maqaa koo waan akkasiitiin odeessan. Yakka kana ani hin raawwanne, yakka kiyyallee miti. Sii galee yakka kana kan raawwate Abshaaloodha. Dhibba keessaa dhibba kun dhugaa lafa jirudha. Maaksii faana kan qabame isaadha. Mucaan garuu callistee maqaa kootti dabalte. Nama gaariif immoo yeroo kamiyyuu namni hin tolu. Maaf akka ta'e hin beeku. Gaarummaa hojjennee biyya kana keessa jiraachuu dadhabne. Mee na laalime barsiisa mana barumsaa keessatti. Ana malee namni akkuma mana barumsaa sanaatti namni waan gaarii hojjetu jira. Ana malee namni barattootaaf namni yaadu jira. Barsiisota hunduma wal caalchisa'anii hunduma isaaniif akka obboleessa kootti akka obboleetti kootti otoo yaaduu fi barattoota qaruuf halkaniif guyyaa otoo hin fiigu. Maaliif garuu dhiiga kiyya ana isaan gurraachessuu yaadan? Maal godheenidha? Yakka kana akkamitti isatu raawwate naan jedhu amma naan. Ilaamee barsiisa. Atillee nama gaariidha. Ani beekuu baadhus maqaan kee garuu gaarii miti. Ani maaliif akka ta'e illee hin beekus maqaan kee garuu sirrii miti. Yakka kana garuu guutummaan guutuutti akka waan ati hojjetteetti ijoolleen otoo hin hafiin, barsiisonni otoo hin hafiin hundumti namaa addunyaatu odeessa jechuu dandeessa. Ajandaa ta'eera mamu. Ani mee namni gaariin akkamitti jiraataadhaan akkamitti gaarummaa hojjetanii jiraatuudhaan kuno bosonatti gale kuno
nama keessan deemu, nama faana nyaadhu, hojii koo hojiin jaalladhu, ogummaan jaalladhu, ogummaa koo dhiisee barattoota dheebuu beekumsaatiin na eegan dhiisee maatii koo haadha koo abbaa koo dhiiseen kunoo bakkee keessa halkaniif guyyaa maaltu natti dhufa jedheen bir'ataa jiraataa jira. Kunoosuma ammasii faana taa'uu kana bitaa mirga laalaa meeqan bir'ataa jiraan. Kanammoo dhugaa kana ati beekuu qabdaa. Isa jedhuu fi barsiisotaan jaalladhuuf kabajuu keessaa nama tokko gatii taatee fi waan tokko irratti akkatti na deeggartuun barbaada. Amma maal si deeggaruu danda'a? Gama maallaqaatiin waan na barbaaddeen sin deeggara. Maaliif dhugaa kiyya utuu maallaqaan bitadheeyyuu anaaf waa tokko waan ta'eef. Ati immoo waan dandeessuun na deeggara. Waan ati dandeessoo jiraate tokko barsiisota barattoota amansiisu. Yakka kan akka hin raawwanne. Akka yakki kun nan ilaallanne akka isaan maqaa koo gurraachessaa jiran. Akka isaan sobanii dhiiga kiyya diimaa kan gurraacha godhanii akka isaan ittiin buna dhugaa jiran kana ittiin taa jechuudha. Barsiisonni gaafa isaan waa'ee koo kaasan ofii kee dursitee argamte yakka kana barsaa boodanaan hin goone. Ani cubbuu namarraan kaa'u jettee yaada kana ibsitaa fi barattootaaf illee gaafa isaan maqaa koo haasaan akka namni hunduu amanuu danda'utti yaada kana mana barumsaa keessa naa facaastaa jechuudha akka hojii koo hin taane. Si galee lammaffaa irratti immoo waan ati na deeggartu keessa bahanii warreen immoo isatu godhe jedhanii maqaa koo yakkamaa godhanii mana seeraatti warra na dhiyeessuu barbaadan immoo bilbiltee natti nan sirreessa ani gama hin danda'u nama kamiyyuu. Kanaaf barsiisa ishee kana irratti otoo na gargaartanii maal isinitti fakkaata? Laamee teacher rakkoon qabu ani waan kanaaf jecha dhuguma yakka kana keessa ati hin qabdu yoo ta'e ani kanaaf waan ani sin gargaaree fi tokko iyyuu hin qabu. Na beektaa ani barsiisaa dhallee akka hiriyyaa keetillee waan hundumaa waliif ta'uu hin dandeenye. Kanaaf yakka kana ati hin raawwanne yoo ta'e abbaan yakkaa mana warra yakkaatti galuu qaba. Kanaaf si gargaaruuf ani ammallee qophiidha. Sin gargaarallee. Akkuma jette garuu bakka hundumaa walii dhaabbachuudhaaf anillee kanaa yoon si gargaare ati immoo maallaqa xiqqoo ishee anis rakkadheetiin waan hin jiruufi otoo naa liqeessitee gaarii natti fakkaata. Rakkoon qabu maallaqa si liqeessu siin kenna. Rakkoon qabu maallaqa siin kenna amma barbaadde garuu gama kanaan jabeessitee hojii kee hojjechuu qabda na deeggaruu qabda jechuudha. Dhugaan abbaa dhugaaf haa galu. Mucaan duuriyyeen kaayyoo barumsaan qabne dhimmatti maqaa koo na nyaattuuf hin qabdu naan. Si galee baddeetti miti isheenis amma biyya. Odeeffannoo isaa akka dhaga'utti waan jiru natti hin fakkaatu. Isheenis baddeetti jechuu dhagayeera. Akka nafaana wal agarteetti immoo nama tokkotti illee akka naasofne wal agarree beeknaa maal kan jedhu akka afaanis hin baane. Tolee barsiisa. Ani kanan beeku ati barsiisaa qajeelaa yakka kana keessaa harka tokko yoo akka hin qabnetti hin beeka. Kanammoo gochuuf waadaa si galee jira. Galatoomi barsiisa. Ulfaadhu. Yaada akkasiin barbaadan namoota dhugaatti akka kee na barbaachisu namoonni dhugaan akka kee nan salphadhee mana biyyan kabajamee waggaa 27 keessatti barsiisa keessatti nan salphadhe. Amma waadaa siif hin galaa facaasuu qofaa miti. Amma kana booda facaasuu qofaa miti akka bokkaan yandootti roobsa. Hadaraa. Ati barsiisaa gaariidha. Kanammoo biyyi guutuun dhaga'uu qaba. Hadaraaga deebi'ee an hawwiin koo barattoota koo fuuldura dhaabbachuudha. Deebi'ee hiriyyoota koo faana isin bukkee dhaabbadhee guyyaa tokko immoo akkuma durii kootti akkan barsiisu
isin cina dhaabbadhee akkan hojii kootti fufu hawwii guddaan qaba. Naa galatoomaa barsiisa yaaduma kana isinitti hima jedheenidha. Naa ulfaadhu. Siin erga sama amma ammoo. Akkaawuntiin keessuma duraati miti? Isuma duraati. Haa ta'u ulfaadhu. Maal abbee kaleessa immoo dinqiman ta'e. Maal taate immoo? Maal waan hin taane qaba. Akkuma yeroo biraa osuma kilaasii dhaaba'ee sijaaraatu bunnisaa jiru. Poolisiin tokko na waamseeta. Achi na fuudhi kaa. Poolisii? Na waame. Ani nama noormaali biraa seene. Maal haadha keettaate eessa haadha keetta minaan jedhee gaafan biraa qo. Edaa poolisiidha. Maal akkamitti harkaa baate? Dhiifama gaafadhee waan meeqa jedhee lama qofa na hiiteeti. Aga kilaasitti fiiginaan jedhe. Tole? Kilaasii gayyaa dhaabbadhu naan jedhe. Ani garuu fiigee uumaan muudii irratti qabadhee laashee. Sigaaraa moo waan biraa si harkatti arge? Sijaaruma isuma kana dura wajjin tuutaa turre. Isuma kana dura wajjin tuutaa turre isaan sijaaraan jedhe. Isa kana? Gosa kanaadha? Isuma. Sila mammoo poolisii fuulduratti suutu ati yuummoo. Yoo mana arganii garuu mamaatti isa gasheen jedhe mana nannaarse anuun xuuxe maatti isa gasheen jedhe. Ana xuuxamini. Maal isan gashu? Sombi kun kan kee qofaa sitti fakkaata? Maaltu maalirraa qaba somba koorraa? Maaluma haasoftaati qoosaa akkasii dhiisime. Innimtuu moo keenya akka hin jenne sodaachaa raaman. Poolisiin garuu waan akkasii hin godhu. Suma dogoggore. Atiin baratta miti akkamittiin sigaaraa nama fuulduratti xuuxxa? Dhoksiteen xuuxxu? Ani kaa maal rakkoo qabee deemanii na arga sedhee yaanne garuu ta'us xuuxuun maal mirga kooti amma. Sa'aatii sanatti otoon poolisicha ta'e qawweenan sidhaa. Qawweenan sidhaa. Yaada kaa'in. Yaada maalii ture isuma sirrii eessa kennaa beektaa? Hadhooftoonni kee keessaan dhaheen buruus. Amma qoosaa isitti qormaanni nutti faara waa'ee qormaataa akkam goona? Guyyaa qormaataa himaniiru moo? Barsiisaan guyyaa qormaataa himeera moo? Amma akkoo nu jala gaara. Maal goona ree? Maal goona naan jettaa isuma akka akkuma safara keessa taa'anii haasa'uu kana sitti fakkaata qormaanni baay'ee ulfaata. Naannoo keessatti takka waa'ee qormaataa yaadeen beeku. Garuu ati maal hin dubbiftaan haa ta'u maal satti rakkatta? Maal gocha dubbisaanii silaa jira. Mucaa tokkoffaa bosaan hin daree keenya beekta miti? Tolasaa? Tolasaa. Isuma waashaa qabdee deemu dhabarra waan biraan barbaachisa. Garuu gaaffichaan utuu nafeeyyuu natti tola. Hatuus hin danda'u dubbisuus hin danda'u. Jalatti barreesse jalaa wal harkaa fuuna nuti. Waa kaffalte. Gaafni barsiisaatti laxxafa. Gaafni barsiisaatti laxxafa. Eessaaf iddee laxxaftaree hin jiru isa durayyuu. Ati nattamma hannaa fi abdii godhattee. Sii dabarsaani ani sarara nafuudha. Sii dabarsaa garuu waa ammaa kaastee waa natti kennuu qabda. Garuu mee waan yaadachiise sammuu koo kanatti hin deebiire. Maaf hin dubbifnu nuti maafannaa? Maaf hin dubbisnu? Ana dabbaraam dubbisuma na dabbara. Ati silumayyuu ati karoora barumsa kana galmaan ga'uu waan qabdu natti hin fakkaatu. Anama hojii hojjettee qarshii argachuu malee barumsa baay'ee. Qarshii maal si godha beekumsa irratti xiyyeeffadhu malee qarshii maal si godha? Qarshii biyya kana bulchaa jira sammuutoo bulchaa jira. Sammuu qofti akkamitti bulcha? Qarshiin hin jiraanne taanaan sammuun maal isaatiin bulcha? Qarshii fi sammuutu walitti dhufee biyya bulcha malee. Sammuu qoftis maal godha? Namoota baay'eetu qarshiitti amana.
Ani garuu sammuutti namana. Nama sammuu qabu kanaanii akka malee hin kabaju. Nama qarshiitti amanuuni nama tokkotti namana. Sammuutu bayyanatiin bitu malee isa rakku. Ati waama garaa kee si garaba. Waama garaa kee kana si dinqaa oola miti guyyaa guutuu. Ani bibi. Maatiin kee rakkatani. Anoo nyaachuu baadhes afuuffee buluu danda'a. Si waan garaatti rakkadhaa malee. Basaastee waama argee odeessitee buluu dandeenya. Sirri waan bareedu. Garuu meela ammaa booda maqaa keenyas hin balleessin. Deemtee hinannaa qormaata hannattee maatii bira ga'eera amma dubbiin kun. Seeraan barannaa hin dubbifnaa yeroo mana barumsaatii baanu qoosaas akkasii dhiisii mandara keessa naanna'uu dhiisii hin dubbifna teenye. Hin dubbisna garuu maaf sammuu keenya kanatti dubbisni nuun galu akkam goona. Waan lama jaalladha. Maal jaalatta? Tokko barumsa dubbisuun barbaada kanaa booda. Inni lammaffaan lafa xabiin jirtu. Lafa lolli jirtu anaaf dhiisii anaa waami. Isuma jaalatta miti? Ambiraa maaliin na beeku mandara keenya keessatti kanumaan na beeku. Lafa lolli jiru moksaa waama. Ino iftaami ino ista. Isuu miti ka. Funyaan ishee keessa naa siin iyyuu. Aanallee isi. Maalidhaati? Dabeette miti. Hojii kaballaan. Odeessituudha odeessituu. Garuu of eeggadhu ati. Of eeggadhu. Maalan of eeggadha? Anama si sodaadha moo? Ati lafa maasaa jaalatta malee duratti onnee maal qabdaati? Waan ofeef of hin jajjajin ishii ani sii gochuu hin danda'a. Nagaa. Maal akkam haasofti kun? Silamayyuu anatu si faana qoose waa'ee barumsaa sitti kaase hin beektu garuu onnee qoose hin beektu lafa kanatti si dabalala. Abshar. Namni tokko kee kan socho'u. Atis dhaabadhu.
mana barumsaatii baatee waan itti hojjettu bira geera akkan sochoon sitti meera akkan sochoon yeroo baay'een harkaa miti yeroo baay'een harkaa baate harka koo keessa si buuse abshaan sin argadhe akka waan seera jalaa baatu akka waan baddee haftu sitti fakkaate miti gaafa yeroo ba'e kana bilee har'a garuu harka koo keessa si buuse seera jalaa eessattuu ba'uu hin dandeessu siin godhe naannees as galagali utuun mataa kee sirraan buqqisin as galagali siin lakkaa tokko lama sadi naannees nageessu akkan sochoon. Naa gootan ka amma kana na kaachistanii bosona kana keessa sin maaltu du'e sinin ajjeesaatiin ofii du'e natti taphattan takka akkas namni natti taphatee hin beekan wayyoo ana nama fakkaatte dhaabatte ka harka bal'iste sittiin naanna'e akka nama si qabu akkasuma kam jettee dhaabatte mati maal kolfite calis maal kolfite maanni kun maan Kuni nutu sila irraanfatee deeme san fuudhuyyuu dhufe. maal eessatti irraanfattu maal gochuuf irraanfattan sin Mana barumsaatti diraamaatti nu hojjechaa turre. diraamaa kamiin diraamaa hojjettanii mana barumsaatti Diraamaa mana barumsaa. kanaaf ana irratti diraamaa hojjetaa jirtu Lakki simiti. Lakki kana raanfanne kana yuun fuudhuu dhufe. isa fuudhuu dhufte meerri abshaaloon Abshaalee maali? siin bilbile abshaaloon Lakki. fidi bilbil Lakki. daf meer daf siin bilbile abshaaloon abshaaloon beekamoo maal jette mati mana barumsa tokkotti barattee wallaalta tole bilbilli xumurisaa 80 kun kan eenyuuti xumurisaa 80 abshaaloon beekotti daggala keessatti hojjettu diraamaa Ijoollee baay'ee turre. qofaa kee maal hojii dhuftare Kanan irraanfadhe malee natti. ergi kana irraanfatte kana maaliif nama fakkeessitee deemte Akkasumatti itti hojjechaa turre diraamitti. diraamaa jette Diraamaa. jabaadha hojjedha diraamaa hojjechuun gaariidha Ayyee. deem 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 Gaasha boolis. Isa kanan irraanfadhe.
Callisin siin jedhu. Waa tokko yokka dubbattu siin eeyyu. Eessaa dhuftan barsiisa? Iddoon dhufe sin galchu. Dhaggeeffadhu. Maal na gochuuf ree? Waa tokko sin godhu. Na ajjeesuufi? Sin ajjeesu. Anoo maan godhe dhugaa waan hin godhe tokko hin qabu. Waa goote sin jechaa hin jiru. Maal yoo ree? Dhaggeeffadhu waan sin jechaa jiru. Si beellamee akkan sin waamnee fi hin dhuftu odheen sodaadha. Garuu immoo si hordofaan ture. Naani? Eeyyee. Torban kana guutuu siin hordofaan ture. Maal hin godhe? Ibse. Bashaatu fana akka tariiroo qabdu dhaga'een jira. Hin qabu wajjin mana barumsaatti malee hin beeku. Na gooyomsuu yaade kana qofa miti. Abshaaloo wajjinis immoo hidhata dhoksaa akkati qabdu Abshaaloo isa dhaga'een. gami? Abshaaloon beektu. Ibse na gooyomsuuf hin yaade. Ani Abshaaloo hin beeku. Dhugaa qofa akkati nattaasuftuu hin barbaadde. Hin beeku dhugaa barsiisa Abshaaloo. Akkati hin beekne nan beeka waan ta'eef na gooyomsuu hin yaaleen. Inni diddataan garuu Na ajjeesuufi? si ajjeesuu qofa miti. Akkati hin yaadnettan si ajjeesa. Na dhaggeeffadhu. Si galee kana booda waanan siin jedhe qofa hojiirra oolchita. Tole. Si galee karaan bahi jedhe baata. Karaan galii jedhe irra galta. Tole. Walii gallee dhiifama yoo sinaas seera ta'e ibse. Jaalladhee miti. Dhugaa kootu dhokate. Si galee hinna beekta mana barumsaa sana keessatti. Waan tokko yakka kiyya malee dhugaa koo dhoksanii balleessaa tokko malee akka waanan bashaatu irratti yakka hojjedheetti. Hojiin jaalladhu irraa adda na baasan. Siniini? Eeyyee. Isa kanammoo akka obboleetti godha akkati na gargaartuun fedha. Tole. Rakkoon qabu. Sinaas isaan jiraa ibsa. Sinaa isaan jiru miti yaa na hubadhu. Maaliif beektaa na dhaarii baay'ee ooverii aaree yeroo tokko tokko akka sammuu gadhiisuu wayiin ta'a. Si galee miidhugaan namaa gaafa dhokka tokkomitti akka nama aarsu beekta miti. Abshaaloo isheen jedhan ishee duuriyyee kosiin ati torbee kana bira deddeemaa jirtu sun. Ani Abshaaloo hin beeku. Duuriyyeedha isheen dhugum. Akkati beektu nan beeka ibsee na gooyomsuu yaaliin sitti maan jira miti. Ergama tokko sitti kennuun barbaada. Dhagaarta ergamni ani sitti kennu inni jalqabaa mana barumsaa kana keessatti akka waa tokko iyyuu hin goone. Bashaatuunis lafaa kaatee maqaa koo akka na balleessaa jirtu. Mana barumsaatti maqaan koo otoon dhugaa qabu dhugaan koo akka na jalaa sarbame abbaa dhugaa akkan ta'e nama hundumatti himta. Si galee barsaa boodanaan akkas godhe gaafadha. Sirraa maalan eega kana booddee hin goone. Dhugaasaa dhoksan. Kanammoo sobeen miti waan isin jechaa waa tokko hin beeku ture. Waa tokko hin beeku ture. Edoo waa tokko hin beekin natti jallisanii fidanii mucaa duuriyyeen daandii irraa gorteen kuni dhuftee akka waanan balleessaa balleesseetti an hojii koo qofa malee waa tokko hin beeku karaa nama ajjeesuu hin jedhan. Nama ajjeesuuf yaaduyyuu hin fakkaadhaa? Hin fakkaata. Nama gaafeedha. Argite Abshaaloon immoo Isheen duuriyyeedha. Ifa keessaa ifatti maaksiin isarratti qabame gocha kana yakka kana dhibba keessaa dhibba kan raawwate isa waa tokko waanan hin beeknetti mii amma maaltu nama yakkamaa na fakkeessana maal narratti argan Hin fakkaattan. ragaa maaltu narra jira argite akkatti dhugaan koo dhokate sii galee kanaaf iyyuu akkati waan kana beektee barattoota mana barumsaa jiran hundumatti sii galee Abshaaloo irraa fagaadha kana booddee hin sii bilbila taanaan wal argina jedha taanaan Abshaaloon si qofa miti nama meeqa gooyomsee bashaatu immoo iddoon itti jedhe qaaluuf jedhetti guyyaa meeqa namni irraa sa'arii dhaggeeffatu dhokatee dukkana keessa aduu keessa gaadaa jira barattoota baay'ee ajjeesuuf sagantaa qabateera ammayyuu Abshaaloo. Anaanis? Anaani hin agartu yeroo dhiyootti namoota Abshaaloon ajjeesu keessaa ishee hangafaa taata. Ani? Irraa baqatu. Sigalee Abshaaloon Hin taa'an. sirrii miti. Sigalee zariin qabu beekta mitiin eessa akka ta'e Akkasadhaan. nama eessa isaan beekamnedha. Warri amma abbaa koo faadha koo jedhee biratti waamamaa jirullee akka daandiirraa arganii isa guddisanitti seenaansaa kan hin naasamu. Sigalee afaan keenya kanas hin bare malee nama keenya miti. Inni? Eeyyee. Dhugaa kanammoo sirriitti hin beeka. Anaanis akka Bashaatuu yakka maana taasistee na saaxiltu kan godhe shira Abshaalooti.
waa tokko toon hin godhin waa tokko toon hin beekin situ godhe kan jedhan qofaan arge. Walii gallee kanaafiyyuu ibsa hadara dhugaa koo sittan kenna ani bashee ofii koo caalaan jaalladha garaa koo guutuun jaalladha ani basheedhaan bashee ajjeesuu miti ani yeroo hundumaa waan gaarii tiitooriyaalillee qobaattan kennaafi sii galee ani yeroo hundumaa asiin bahi kana godhi bashaatuu miti barattootuma koo warra kaanitti yuun qixxeessu ana bashaatuudha sii galee jabaadhaa barsiisaa kun jabaadhaa isaan boo'inaa. Kanaaf nama dhibee. Eshi. Stimeera. Deemi. Gaafa dhugaan namaa dhukatu dhiiga nama boosisa beektaa? Gaafa immoo balleessaa kee malee biddeena kee irraa gaafa si ari'anii nama keessaa gaafa si baasanii qoba galeessa si godhan saayikooloojikaalii si miidha. Dhugaa koo immoo annan baasa karaan deemu deeme. Isinin gargaaras. Ati garuu wantan amma jedhe kan bashaatu amansiisuu yaali. Hin beekti ishee. Barattoota amansiisi. Si galee wantan amma jedhe kan guutummaa isaa gochuu qabda. Deemuu dandeessi. Deemuu? Asiin deemu as. Asii? Asirraan.